السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بانكي رامسم سير الشريعة إرتيون دائي بانكي دل إرابلستون فدي هواسا بوري فتي هيوتن وقما دينك دي في فاينانسيتين موتن نوكبن بيكتوتم دلدلتوتا في أوغيي سيراتين كانهم دي فما جرودم والدان أكسيون بانكي رامسم كوتا ولين هجن ولين هاقودن نسنين جدام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتو تخينا أكم جرتنا قافيا الحمد لله. أرانتنا واهي بانكي رامس الراهين قافلي أددا خن خاجر رتنداودان وانت كتكيسيني في دي بسوفال. بانكي رامس أكم الرجل قافيتو الدون كيسان قافة جاجرتان. الحمد لله بانكي رامس أكبري دافي أكيسين قمتشي سر رجل. مالي فيوتن وان سأجاي برا وان أمتا خينا رانا قمتشي سرا دمك إني أمتا خينا صدر كبري دور رجرات شورا وانا ما قرسي سرا يرو حواسني كورونا دان بيرو لين باين شوفا مني ون هدون دلقا ربدي خيسات الله بفا أولا وقان جاءو إرهدو حفورا نكتو دان نمون هدون قل مواتي في بيرون وجياتك وصوه لان ساقا دي قوامن ساعة هجيدا هند هججاتو رودا في سنقفا وصون تهينتي نمون غينا خنبي خيساس خنبي ألاس هند ساني إرهد hirmaachuu dhaan sadarkaa adda addaa irratti akka galmaawaa turaniidha kan beekamu. Gaafiin keessan yeroo baay'ee kan gaafachaa turtan haalli siyaasaa biyyattiidha. Wal daddaa'insi adda addaa waan jiruuf yookaan hojii eegumsa adda addaas biyya keessa waan jiruuf laata haalli ikoonoomii biyya keessaa kun ni danda'ama moo hin danda'amu dhiiroo baankiin sun itti fufuu jirti moo itti fufuutti hin jirtu warra infoormeeshina waan qabne jechaa jirtan. Dhugaadha yeroo dabartee tana keessatti haala jijjiiroo kana keessatti waa hedduu isinii gabaasaa turuu dhabuun keenya ni yaadatama. Sababni isaatis waan adda addaa waan jiruuf jecha waa hedduu wal cinaa gaggeessuun waan hin danda'amneef nuti hujuma qofatti fufne jechuudha usne. Yeroo hin jedhu hawaasa keenyaaf wanni galuu qabu ikoonomiin haalli siyaasaa akka fedhe jijjiiramus oggoo duraatu wanni nuti itti siyyaamne kun waan ta'e beeknee amannee itti siyyaamnedha. Waan maqaa keenyaas hin balleessine waan nuti diininis akkuma isin fuula keessan dura jirru diinagdeedhaanis karaa isin garsiisuudhaaf karaa akkam karaa shakkii hin qabne karaa wanni feete jijjiiramtus haalli siyaasaa kan fedhe jijjiiramus karaa shakkii hin qabne hatee maaliif jennaan uummata keenya ikoonomiidhaan hawaasni tokko jijjiiramuun ifiifuu waan barbaachisaa irraa cinaa isiiti jechuu dandeenya jechuudha. Kanaaf ikoonomiidhaan hawaasni keenya akkamitti jijjiirama waan jedhu xiyyeeffannaan keenya achirra ture arraas sanuma jechuudha. Hawaasni keenya ikoonomiin jijjiiramuun furmaata waa hedduudhaati. Hawaasni keenya ikoonomiidhaan fuuldura deemuun furmaata waa baay'eedhaati. Wanni isinirraa eegamu arraas shakkii tokko malee bir'uu takka malee baankii kanarratti hirmaattanii sheerii bitachuu hiree dhaqqabachuudhaa isinirraa jiraattuun isin hin jaa. Maaliif yoo jettan amma fuula gaggaragaltee jirti baankiin dhumaaf jechuudha. Dhumaaf fuula gaggaragaltee jirti. Qaceen dhaqqabatu as boota. Dhaqqabadduun isin jaa kan bakka feetan jirtan addunyaa tanarra baankii kanarratti karaaleen adda addaa warra diyaasporaatiifis waa hundinuu haalli mijaawaadha. Ammaan tana keessatti karaan itti hirmaattaniinis baay'ee mijaawaadha. Warri biyya keessa jirtanis baankiilee biyya keessa jirtu baankii 9 irratti baankii 9 gubbaarra jira. Baankii ollaa keessa jirtu tafeetan dheexanii sheerii baankii raamis irraa bitachuu dandeessan ta'uu isin hubachiisna isin hin dabre. Nama jechuun hiree harkatti akkatti fayyadamee yeroo sanitti dafee kan waan san gara hireedhaa jijjiiru. Hireen tuni dhufti ni dabarti. Hiree dhuftee dabartu hunda fira dabarsuun gaarii miti. Hiree hundarraa waa butachuun waa keessatti hirmaachuun harka keessaa qabaachuun gaariidha. Hulaa hunda dadhahe rabbiin takka siyya laabanuun ni malaa jira. Hulaalee dhuftee tana hunda tunisuma bira dabaraa yoo olte gaarii miti. Kanaaf baankiilee islaamaa jiran keessaa kophaa isiitti irraan tana. Taan hundinuu guutamte isiin tun amma guutamuudhaaf afaanirra jirti. Guutamuudhaaf afaanirra jirti. Hangamma jidduu callisne kanallee hafuur kuta hujuma jirra nuti. Eega beeksisa adda addaa isinii baasaa turre booda beeksisan hin dalagaa turre. Amma immoo gara dhumaarra garagaltee jirti. Qacee hin dhaqqabadduun isiniin jaa. Maaliif yaa uummata keenya nuti fedhiin keenya guddaan hawaasni keenya diinagdee keessatti akka hirmaatudha. Baankiilee jiran kana keessatti keessaafuu akka hawaasa keenyaatti hangamta akka keessatti hirmaannaan jira yoo jennee ilaalle hedduu gabbu'aadha. Kanaaf hawaasa keenya waan baankiin taate hubattanii maali baankii waan jiru xiinxaltanii ikoonomiin isiidhaa waan isin ajaa'iburraa baankiin meebii waldayoonni biraa saamamoonni malaa hatamoonni malaa waan adda addaa godhamuun ni mala. Baankiin ammoo hunda siistama addunyaa irra waggaa 400 ol ture
sistema amansiisaa ka guyya guyyaan fooyya'aatuma sistema saara'uunfachaa deemu habbaan fedhaatu hin dandeenye ka mootummaan fedha jijjiiramu mootummaan fedha qofu isii irratti miidhaa geessisuu hin dandeenye laale baankileen biyya teenya tana keessa jirtu gaafa dargii jiranis numa jiran rakkoon irra dhufa hin jiru isiin guddachaatuma deemu jirti wanni sii galuu qabu jechuudha mootummaalee baay'ee jijjiiramaa dhufa biyya teenya keessatti akka baankiirra rakkoon dhufa hin jiru hubadhaa kana tanaaf baankiidhaa fi haala biyya keessaa yookaan haala siyaasaadhaatii fi haala poolitikaadhaatii hojii waliin qabsiisina. Diinagdee keessatti akka diinagdeetti humnatee cimsachuudha hirmaachuudha wanni sirra jiraatu jechuudha. Abbaan fedhe ati waan fedhe taatu. Baankii keessaa harka qabaannaa waan keetii irratti namni bobba'uu danda'u waan hin jirreef jecha kanaaf inshaallah baankii irratti abbaan fedhan hirmaachuu akka dandeessan. Konfidensiidhaan hirmaachuu akka dandeessan. Waan qorannoo cimaa irratti taasisne waan ta'eef abbaan fedhe irratti hirmaattanii guddachuu akka dandeessan. Namni seera waan seerri biyyi tun jiru guuttate hundi irratti hirmaachuu seera ulaagaalee kaayamte hundi hirmaachuu akka dandeessan gamanumaan isin afeera. Baankii irraammis baankii keessani. Baankii keessan biraa haftanii immoo biraa irratti hirmaattan hin jiru. Baankii irraammis identitii keessani eenyummaa keessani jeetii yaadan. Eenyummaa keessan ammoo eenyummaa fi abbaatutu guddifata abbaatutu tichaana. Itti chaanuun isin irraa jiraatu maali baankiin jechaa qorannoo fi keessanii fi yeroo gabaabduu keessatti taasisaa dafa. Warri amma dura hin hubatin dafa hubadhaa waa. Dafa sammuu teessanii naqaa maali faayidaan baankiin qabdu yoo isin hin galin dafa. Bifa kamiin hirmaannaa yoo isin hin galin dafa akkaataa isii haala mijeeffadhaa yeroo hunda nama eegaa ooluun gaarii miti. Haala kamiin hirmaadhaa dhiibbadhaa itti seenaa. Yeroo hedduu isin himaan tura waan takka namnummaan qoftee haala nama mijeessu jettee teesseen eegin ifii keetiifis itti dhiibbadhu. Hara miinjii hulaa barbaaddadhu dhadha'e si jalaa banamti. Yoo rabbi jee inshaallah dhaamsi kiyya guddaan kana hogguma duraatu wanni nuti itti siyyaamaa turre waan amansiisaadha malee waan jijjiiramne tokko jijjiiramne dhufu jijjiirama irra fidu tiisin inni nuti maquma keenyaafuu dura kana hubadhaa isiniin jenna shakki qalbii teessan keessa jirtus ifirra haqaa dhibba konfidensiidhaan warri bitattanii hangammaa bitachaa jirtan dabaladha yeroon dabalatan hin dabarre waan ta'eef ni dabarte waan ta'eef dabaladha kanaan isinii dhaamuu fadhaarraa baankiin keenya akka nama gammachiisu irra jirti halkanii guyyaa achi deemnee halkanii guyyaa hojjechaa jirra. Halkan dhugatti eega baankii kana eegalle irra hedduu hirriiba keenyas xiqqeessinee jirra jechuu dandeessanii halkan irra hedduu keessanitti haasawaa bullaa irra hedduu keessaniif deebisaa kannaa bullaa irra hedduu keessaniif waan adda addaa godhaa jirra. Baay'ee galatoomaan isiniin ja'a ammaas ulfaadhaa hirmaadhaa kaduraan hirmaattanii jirtan dabaladhaa. Ilmaan keessaniif maatii teessaniif haadha manaa keessaniif abbaa manaa keessaniif nama adda addaatiifis nama jaallattaniif bituu dandeessu irratti hirmaadhaa. Baay'ee galatoomaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu.